Jawaar irraa dhagahame. Sana booda Jawaar wajjin qabsootti makamanii sirna sana kuffisuuf yaaluurra duula cimaa itti banani. Maqaa adda addaa itti baasani. Isaaniif namni Itoophiyaa dhugaa kana eenyummaa isaa waakkatee ani Itoophiyaayii qofa jedhudha. Erga duulli sun itti banamee booda gara mana ofiitti deebi'uun dargaggoota qindeessaa ture wajji ta'uun duula Oromoo First jedhu eegale. Mee adeemsi duula Oromoo Firstii kun akkamitti akka eegalame Jawaar irraa dhageenyee haa deebinu. Galatoma. Baatii hagayyaa keessa ji'a 8 dura hoggaa Amaarrii Paaltookii fi isaatiin na ari'e. Isinitti hin dheeyse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaame hoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine. Onnee naa hin kennitaniiti. Nan dho'isinees woo hoottu asi dhokadhu si baaf naan jenne. Onnee itti naa daddabaltanii na gadhiiftan jechuu. An onnee san guuttadhee haraa seenee ammayyaasin waraabuun warri kun duubaa qindeessuun magaalaa 20 deemnee kunoo tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u. Lammata isiniif galanni haa ga'u. Sadaffaa Starbucks galanni haa ga'u. As geenyee jirra. Gaafa nuti as dhufne waan 5 biyya alaatitti dalaguun ni barbaachisaa. Dalaguu feenaa dalayneet isin dagalaysiifna jenneet waadaa isinii galle. Wanni 5 san tokko diplomaasiidha. Halammataa advocacy jechuunis haduraa haqa Oromoo dhugaa Oromoo mootummoota biyya alaatitti hubachiisuudhaaf hojiin hojjetamuu qaba. Halammataa roorroo uummata keenya irra ga'u uummata addunyaa beeksisuu barbaachisaadha. Sadaffaa hayyoonni Oromoodhaa beekumsa isaan maddisiisan san akka uummataaf ta'utti haqaarree bakkaan ga'u nu barbaachisa jennee ka afraffaa immoo leecalloo as jirtu sana qabsoorra oolchuu shanaffaa afaan horachuudha qabna jenne. Shanan kana keessa tokkoon isinii eegalla jennee waadaa isinii galle. Miidiyaa isinii bannaa. Hoggaa jennee hojii seennu. Alagaan jedhee isaa tokko ta'a. Walittuun dhufan jedhe. Jallaan keenyaas woo Oromoon faffacaate takkan taatu jedhe. Takkan taane ree Oromoon. Hayyoon lafa taatee beeyti. Maal jenne gaafas walitti mummufanne malee garaan addaan nun cinne. Garaan deebi'ee walitti ciisee walitti hidhite. Miidiyaan maallaqa guddaadha gaafataa. Maallaqa guddaa kana dureessi Oromoon kan Oromoon hin kannitu jaan. Nun beekan. Jallaan keenyas hin beeku. Diinni keenyas nun beeku. Dureessi akka durooma isaatiin. Hiyyeessi akka hiyyooma isaatiin. Galaanuu guduunfee waan hin danda'amtu jaan san har'a akka dhugeessu nu godhe jechuudha. Oromoon murnoota qabdii jaan. Murna 99 jira. Amma isin sakaalan. Amma lafaan isin dhayan. Osoo jahan murni tokko osoo nu duran dhaabbatin. Ijoolleen hundi ilaalcha siyaasaa sii mata qabattee asirra hirmaachuudhaan
bakka kanaan ga'uu dandeenya jechuudha. Guddaan ijoolleen zamanaa kofoo gararraafattee deemuu malee humaan fiddu jira. Xiqqaan immoo manguddaan teenya wal nyaachuu malee humaan dalayiddu jira. Wanni narragaa isinii bahu guddaan keenya kan nu bilbilee gorsa nuun kannin ka bakka jallatetti qajeelfama nuun kannin ka bakka barbaannetti nuuf hin dhiyaatin tokkon jiru Oromoo keessa ammallee guddadha. Dargaggeessi yoo ja'us kofoo ol wayyeeffateet waraansillee hidhatee halkanii guyyaa dalagee akka isin jirtan kanatti amma qilleensarra isin oolche jechuudha. Hin danda'amu jaa. Dandeenye moo hin dandeenye ree? Nun beekanii barra. Nuti ilmaan Taaddasaa Birruuti. Kasadoof qananii habashaan kanniteef yuunifoormii wajjin irraa baasee haadha qoraanii cinaa hiriiree falmate. Nuti ilmaan elemoo qilxuuti. Daldalatee duroomee araba wajjin jiraachuu osoo danda'u san dhiisee xirrotti xirracha keessatti isiniif kadue nu ilmaan isaati. Nuti ilmaan waaqa guutuuti. Ka habashaan qawwee fi qabdurra dabarsitee Ingilizirraa xayyaara fiddee diimosfoorra rasaasa takkaatiin lafa buusaa ture. Nu ilmaan isaati jechuudha. Nutu hin dandeenye. Nutu hin dandeenye. Nutu hin dandeenye. Xiiqiin nu qabe. Dandeenye. Asii hin geenye. Waan isaan irra kufaniif san lafa hin balleessine dhaloota haqa nyaatee dhugaa abboota keenyaa nyaatee hafu hin taane hanganaan geenye jechuudha. Duula sana booda OMN Maarch 1 bara 2014 dhalate akka ilaalcha Jawaarii fi hiriyyoota isaa yeroo sana qabsoo Oromoo keessaa waan hanqachaa ture keessaa tokko miidiyaa ture. Sana booda miidiyaan OMN dhaabbatee yeroo gabaabaa keessatti qabsoo qeerroo Oromoo gama adda addaan godhamaa ture gama hundaan jabaatee sirna EPRDF TPLF hudhee qabe. Gaafa miidiyaan kun eebbifamu haasaan Jawaar taasise kan yoomuu hin dagatamne ture. Illeensa Oromiyaa keessatti olaantummaan ilmaan Habashaa cabxe jedhe Jawaar. Magaalota deemne hunda keessatti waadaa takka isinii galle. Waraanaan dhayinee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin sirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jenne hin rafne ar'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessan jechuudha. Hiree harkattan kanatti waan dalaynee habaqaalchinee asiin geenye kana bilisummaa xiqqoo qilleensa irratti uumne tana yoo bishaan obaaftanii biyyee jalatti hartanii kabdanii guddifattan bilisummaan qilleensaa tun dachii irra bu'uudhaaf fagoo hin taatu. Ammoo bishaan obaasuu diddanii biyyee jalaa hartanii
ija itti babaaftanii maaltu naan ga'e jettanii qacalee xiqqoo tana yoo ka qaameessitan taate yoo ka goggoessitan taate gabrummaa diinni sinirran keenya rabbi sinirran keenya isiniitu ofirra deebisuu deema jechuudha. Akkuma OMN dhalateen qabsoon biyya keessatti adeemaa ture jabaataa dhufe keessattuu mormiin maastar pilaanii Finfinnee guutuu Oromiyaa keessatti dho'e gaafa mormiin ka'ee kaasee hanga jijjiiramni bara 2018tti dhufe bilxiginnaan butametti Jawaar biyya alaa kana taa'ee siyaasa biyyaa xiinxaluu qofa osoo hin taane hayyoota Oromoo bakka adda addaatti faffaca'anii turan walitti fiduun qabsoo adeemaa ture akka toora qabatee adeemu gochuu keessatti gahee leencaa taphate. Wantoota qabsoo Oromootti hudhaa ta'anii turan keessaa tokkoo fi inni xiyyeeffannoon baay'ee barbaachisu Oromoon bakka hundaa tokkummaan akka ka'uu hin dandeenye godhee qabee kan ture dhabamuu miidiyaa ture. Gama kanaan shoorri OMN qabsoo Oromoo gara fulduraa adeemsisuu keessatti taphate seenaan kan hin dagannee fi bara baraan kan yaadatamudha. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 dhiigaa fi lafee qeerroon dhufe hordofee gara biyyaa eega galee boodas taa'ee hin ilaalle gama hundaan waan danda'u hunda gochuun ce'umsi biyyattiin gara dimokiraasiitti gootu akka milkaa'u gochuuf gama hundaan carraaqqii taasise. Dhaabota Oromoo walitti fiduun mooraa qabsoo Oromoo tokkummoomsuuf yaalii hedduu taasise. Yaaliin inni taasisaa ture OPDO'n akka hin milkoofne gochuuf shoora guddaa taphatte. Sanarra darbitee Jawaar siyaasa biyya sanaa keessaa baasuuf hogganaan OPDO Abiy Ahmad Jawaar irratti yaalii ajjechaa taasise. Yaaliin ajjechaa Jawaar irratti taasise booda jijjiiramni siyaasa biyya sana keessatti adeemaa ture gara duubatti deebi'uu eegale. Yaalii ajjechaa sana booda Jawaar turtii BBC Afaan Oromoo fi OMN wajji taasise irratti akkana jedhee ture. Kaleessa galgala gara walakkeessa halkanitti makiinonni poolisii federaalaa lama as balbala keenya irratti dhufanii ani gubbaa ciiseen ture dhufanii eegdota poolisii federaalaa as jiraniin meeshaa keessan qabadhaa asii bahuu qabdan jedhamanii ijoolleen hirrifatte tokkoffaa halkan kanaan maaliif baana lammaffaa immoo waan baay'ee isaan yaaddesse nama isaan eegan Jawaar ana jechuudha osoo itti himin bayaadha kan jedhamanii halkan saniin osoo itti himin bayaa kan jedhu sun baay'ee isaan yaaddesse kanaaf jara amanuu waan hin dandeenyeef ajajaa komaandara isaaniitti bilbilanii komaandarichis ajajuma san cimsee itti hime yeroo kana baay'ee rifatanii na bira dhufanii na kaasanii komaandarichaaf komaandara Ndaal nama jedhuuf ani bilbilaan innis ajajni sirrii akka ta'ee fi bahuu akka qaban naaf hime ani chaalenjiin godhe tokkoffaa halkan kanatti maaliif godhama lammaffaa anatti osoo hin himamin maaliif godhama yeroo kaan jijjiiramni kamiyyuu hoggaa jiraatu taateen tokko magaalaa kana keessatti hoggaa jiraatu bilbilamee naa himaa yookaan immoo itti gaafatama sekiiritii himamaa maaltu dhalannaanii har'a kan tarkaanfiin akkanaa fudhatame jennaan muddame ani hiyyeessaa ajajuman hojiirra oolee reefuma kana bilbilanii kaasinaan jedhan malee waan an kaasuuf hin beeku naan jedhe duwwatti gara na nyaate eenyu see jennaan nama Isaaq jedhamu akka ta'e naa hime Isaaq san barbaadee argachuu hin dandeenye komishina poolisii fan bilbile isa argachuu hin dandeenye itti aanaa poolisii komishinariif hin bilbile inni na jalaan kaafne nama itti bilbilchiiseen gaafadhe namni itti bilbile sun immoo ajajni sirrii akka ta'e fi jechoota tokko tokko irraa dhaga'e maaliif ta'ee jennee osoo eegaa jirru
paatrooliidhaan poolisiin dabalataa humni dabalataa dhufuu eegale. Yeroo kanatti ijoolleen isaa irraa dallananii waan turaniif walitti bu'iinsi dhufuu danda'a kan jedhu sodaa keessa turre. Poolisiin Finfinnee dhufuu eegalee humni adda addaa humni hidhate adda addaa naannoo kanatti socho'uu eegallaan ijoolleedhaan wal rukutuu danda'u miidhaan galuu danda'a kan jedhu uummata beeksisuu qabna jennee mari'anneet gara feesbuukiin uummata keenyatti odeeffannoo san dhiyeessine. Waliigalatti waan ta'ee hin beekne hariiroo gaarii hojii gaarii osoo qabnu humna eegumsaa halkan walakkaa osoo bakka hin buusin osoo irratti hin godhuun kun maaliif akka ta'e shakkii keessa gallee sanii as qorannaa gooneen humna eegumsaa kaasuudhaan manaa fi anarratti haleellaa humnoota siviilitiin geggeessuudhaaf yaadamee akka turedha kan irra geenye. Kanaaf wanni jala murree amma jechaa jirru kun yaalii ajjechaa akka turee fi ijoolleen as turan sabboonummaa waan qabaniif seera waan beekaniif ejjennoo isaan fudhataniin akka fashaleedha kan argaa jirru. Kun immoo waan nama qaanessuu fi waan hedduu nama gaddisiisu ta'ee agarre. Itti aansee Jawaar hooggansa miidiyaa fi rogeeyyummaa irraa gara paartii siyaasaatti makamuuf murteessuu